كيبور ملتي ميديا برودكشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا إسلاما كيستي هيو في جميسي هوغانا ورانا توكتوري مكان إساني أبو قدامة الشامي جدام. سينا مسلم توتا كيست بيكما تورير. سينا نمكنا سينا أجائب سفتوتك. سينا دنك سفتو في نمني برنوتا إرافو دتود. ابن الجوزين كتاب إساني صفوة الصفوة كيستي دبة. namni kun gaafa tokko masjida Madiinaa dhufee yeroo inni jedhetti muslimtoonni Madiinaa keessa jiran itti walgayan itti marsanii gaafii takka gaafatan. Abbaa Qudaamaadha, jireenya keessan ka jihaadaa keessatti ka qabsoo keessatti seenaa irra ajaa'ibsiiftuu fi irra dinqisiiftuu jettan meenuu himaa jechuun isaan gaafatu. Isaanis seenaalee keessa dabran keessaa takka keessaa fudhatanii gaafatu eegalan, ibsuu eegalan. Isiinis maaliidha? Gaafa tokko biyya Islaamaatti warri saliibiyyoota, warri masqalaa yookiin nasaaraan muslimtoota biyya isaanii irraa buqqisuudhaaf wal gurmeessanii wal qindeessanii gara biyya saniitti fuula deebi'an. Yeroo kana mujaahidtoonni hundi Abuu Qudaamaanis akka mujaahida tokkootti mujaahidtoota jiran hunda uf cinaa hiriirsuudhaan biyya san baraaruudhaaf imala isaa gara fuulduraatti eegale. Osoo deemutti jiru magaalaa Riqqaa jedhamtu biyya Suuriyaa keessatti argamtu dhufanii lafti halkanooyinaan achuma qubatan. Yeroo qubatanitti masjidarra wal qoodanii ummata muslimtootaa kakaasuu gara jihaadaatti isaan dammaysuu fi akkasuma mujaahidtootaaf akka isaan siinqii godhan dadammaysutti turan. Abuu Qudaamaanis masjida ufii itti salaate keessatti akka gaaritti sadarkaa jihaanni qabu islaamummaa irraa deebisuun muslimtoota irraa zulmii isaanitti deemu deebisuun sadarkaa inni qabu erga isaan akka gaaritti yaadachiise booda gara mana isaa kutaa ciisichaatti ofirra deebi'e. Yeroo inni manatti deebi'e salaata ishaa'ii booda balballi mana isaa dhadhayamuu eegala. Yeroo kana man eenyudha kan balbala dhadhahu jechuun gaafata Abuu Qudaamaan. Yeroo kana Abbaa Qudaamaatti kan dhagayame sagalee dubartii takkaa ture. Yeroo kana maaliidha jedhee erga qalbiin isaa gara biraatti tilmaamtee haati alaa dubbatte tun waan wahii qaraxiixiidhaan hiitee daseedhaan hiitee isatti ol kennitee imimmaan ishee dhangalaasaa ofirra deebite. Yeroo balbala dhooyte gaafii isa gaafatte qabdi. Anta Abuu Qudaama alladhii hatha ala aljihaad, ati Abbaa Qudaamaadha isareef salaata ishaa'ii irratti waa'ee jihaada akka gaaritti dubbattee seenaa mujaahidtoota nu yaadachiiste san turte jetteen. Eeyyee Abuu Qudaamaan jedhama jedheen. Yeroo kana innis waan isiin itti kennite irraa fuudhee isiin boo'ichaan ofirra deebite. Bacda sanii Abuu Qudaamaan osseenee waan hidhamee itti kenname yeroo hiikee laalu wanni ajaa'ibaa ta'e. Wanni keessa jiru maaliidha? Rifeensa namaa hedduu ka dheeratu arge. Maaliidha jedhee ajaa'ibsiifate. Xalayaa wajji barreessitee kennite qabdi. Xalayaan isiin wajji barreessite maal jedha? Yaa Abbaa Qudaamaadha, ani abbaa warra manaa kiyyaa dirree jihaadaa keessatti narraa wareegame ilma bareedaa tokko naaf dhiise, ilma qur'aana haffazee jiru, ilma yaabbii fardaa baratee jiruu fi xiyya darbatuullee akka gaaritti beeku naaf dhiise. Akka gaaritti guddisee qur'aanaanin isa barsiise. Amaanaa silaa abbaadhaallee anatu baatee mucaasan guddise. Rifeensi kun immoo ani waan duniyaa guddaas hin qabneef, waanin mujaahidaa gumaachu waan hin qabneef rifeensi koo dheeraadhaa cinaa isaa ofirraa haadeen walitti foohee akka farda mujaahidaa irraa dirree jihaadaa keessatti naa mul'ate rabbiin irratti na argee naaf guyyaa qiyaamaa araaramuufan akkana godhee narraa fuudhii, mucaa koollee borga nama sitti dhaqqabsiisaa naaf fuudhii jedha xalayaan rifeensaa wajji hidhamee itti kenname. Abbaan Qudaamaas lafti bariinaan qabsaawotaa fi mujaahidtoota isa faana jiru fudhatee imala isaa eegale. Yeroo isaan magaalaa Riqqaa irraa achi fagaatan sagalee takka duuba isaatii nama farda yaabbatee fuula isaa maree dhoksee fardaan as gulufu tokko ka sagalee ol fuudhamaadhaan yaa Abaa Qudaama, yaa Abaa Qudaama jedhu tokko dhagaya. Yeroo kana dhaabbatee yeroo ofirra mil'atutti nama fuulli isaa dhokfamaadha kan fuula ufii dhoysee jiru ka fardaan gulufu arga. Mujaahidtootaan na afoo deemaa jedheeni itti as hafa. Yeroo bira gahee jedhu ka farda yaabbatee dhufu kun sagaleen isaa sagalee ijoolleedhaati.
الحمد لله الذي أصحبني إياك إيقلن ربك يا فاتو إساسنا رقبتشيسي كواهل ما كانكي ست واهلو نافرزك جدان مالي داتي إيسا رفت جدان يا أبا قدامة أنا ابن أم الوديعة أني إلما هذا أمانا سبراك أبدوتي بر جدان أي أم تعني هذا تنبانتا هاتي أمانا نبراك أبدو إسيتم جدا أبي قدامان يروكنا مجتشي يا أبا قدامة كيف نسيت أكمت دقت إذا ست رفتي أمانا أكنا ست كنتي طليا أكناتي وجي تسينجيت تسانيدا جدان يروكنا أبو قدامانس يادتي هيي أتمال مالي شيتري جدان أني إلما إسيتي أنا الشهيد ابن الشهيد بإذن الله أني شهيد إلما شهيدتي يا ربي فدي أبان كيس جهاد ما أكنا كيستي وريقمي أبيران كيس جهاد أكنا كيستي وريقمي أني اللي في ربيتين إسانتي لقبود أف سيدقبير وفي أمسنا دقه أبا قدامة هذا تياتنا إرغته نا إرغته قفا أسنتاني أمانا لنتي كنتين إرغته جدان هيي اتفوفا مال جدان هاتي تيا أكلفتي بريتين وفتنا أفستي ميشانتي هيتي فردنا أفكورتي إرغسني يا مجاكو نانجت أتي فري أني كوتيتي أتي دسي إجاكياتي إيغان أنجتي إجا إسيغر ربيتي ألفوتي يا الله إن هذا روحي وحبيبي إني كن جالاليكية قبنا أنيتياتي ثمرة الفؤاد فري أنيتياتي دسي إجاتياتي إساكنا كرا ربي كيست كرا كان كيست سيف كني أماناتنا نراك إبلي جتي ربي كدتي إرغسي أفتنا قبدين الأنغتي يا إلمكو أكا أبا كان كيتي في أبيرا كيتي تدقبت يو إسان برغيت اللي سلام أكا بران ناغيت أكا سممو أكا أنيلين قياك إياما دا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكا سما صالح توتا ورأسين درا دبرانيتي وجي أكا أولا قبات ربنا أفكادتا فدوبان ديبئين دران ملي دوبان هلولين نانجتي أمانا كنان نجيج سيتي جدان يرو كان أبو قدامان إرغا إرادة بودا اكشف عن وجهك فولك كان كإرغا قدساك إمي فإن كان عمرك يكفي يو عمرين كان كي جهادا كغيوتاتي فرانيسين ديمنا يو كان انت إنمو وفي الراس ديبسنا جدان أناشدك يا أبا قدامة هدر ربي سيك أبيجر ربي أبا قدامة وفدوبا نديبسين أمانا هالتيات تنرجرا أمانا نتكنتي سلامة نتدامتي أبا إسيتي أبا ورمنا أبا كيت وبليس إسي أبيرتي كاننتي سلامة نتامي جتين إرغتي كناف فدوبا نديبسين جدان أني قرآنك وما قبا أني أبي فردا أكا غارتي بيكا أني تيا دربنا سيفي فيدمو أكا غارتي رتي لنجي إيقود دده وفدوبا نديبسين جده يرو إني نقبو درك أمين وفانا فوده إمالكو غرف الدراتي إيغالي جد أبو قدامان سنبودا نلالا توري أديم سموچا كان حال إني اتغار بايو حال إني قدبؤ كان هنده هردفا في كل هذه الأحوال يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل يرو كان هنده كيستي قرآن قرأ ألتوكو مو ذكري ربي إسا ذكرا ديما مركانا عشقاتي ديما نا أجائب حال مچادا جد هنگا دراج على الرما اتأمنو في إسا أبدتون إيغالي جد أبو قدامان سنبودا ديما ترى guyyaan halkanitti nu kennee namni baay'een sooma waan qabuuf imala keenya dhaabnee boqatuun qubatuun dirqama nurratti tahee jedha sana booda imala keenya san achumatti dhaabnee mujaahidtoota qubsiifnee waan silaa fuxuraaf isaaniif tolu bilcheessutti yeroo seennu mucaan kun na bira dhufee yaa abaa qudaama uriidu an akhdima almujaahidiin abbaa qudaamaadha ani mujaahidtoota khaddamuu barbaada maaloo carratan har'anan dabarsiniinaaf kenninaan jedhee jedha anis mucaan akka malee natti jabeessinaan hayyee kaa jedhee isaaf gadhiisee jedha kana booda gara kutaa waa itti bilcheessaniitti mucichi kun deema nyaata ibidda itti qabsiisee distii itti oo'isee yeroo nyaanni kun bilchaatuuf fuula deebi'u mucichi duubaan erkatee bakka ciisetti hirribni isa fudhata ni rafa rafee achumaan hirriba keessa tura mujaahidtoonni achi yeroon salaata maghribaa deemee jira waan ta'eef fuxurris
yeroon isaa dabraa jira waan ta'eef abbaa Qudaamaatiin mucichi maal ta'e dafii bira gahee nu ilaali jedhaniin. Abuu Qudaamaan ariifatee yeroo gara kutaa nyaataatti ol seenu mucaan rafee jira. Yeroo kana maal godha? Mucaa kanan kaasu jedhee nyaata bilcheessutti seena Abuu Qudaamaan. Yeroo nyaata kana bilcheessee irraa baasuu gahutti mucaan sagalee kolfaa takkaan seeqannaadhaan eegalee kolfatti uf kennee kolfi kun hammaataa dhufee gara maaliitti ceha? Gara hirribaa uf kaasuutti ceha. Mucaa kana maaltu kofalchiise laata? Hirriba isaa keessatti maal argaa ture laata? kutaa itti aanuun walitti deebina. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebor Multimedia Production.